Waraanni sirna PP godina Qellem Wallaggaa ona Jimmaa Horroo keessaa buna qonnaan bultootaa kuntaala 100 ol fe'atan jalgalmoo Oromoo dabalata qabdi. Mootummaan sirni PP dinagdeen uummata Oromoo cabsuuf hidhaafajjecha cinaatti hojjechuu jiru godina Qellem Wallaggaa ana Jimmaa Horroo keessatti qonnaan bultoota irraa buusaamee jira. Bitootes 21 bar 2022 ana Jimmaa Horroo ganda Gomboo keessaa bun qonnaan bultootaa kuntaal 100 oliin tilmaamama. Kamaallaqaan qarshii miliyoon walakkaa ta'e qonnaan bultoota akka Abbayyaana Foggii kuntaal 30 Hosaana Dheeressaa kuntaal 22 Huluu Yaadataa kuntaal 60tiif Dogdoqqee Bulcha Qalbeessaa kuntaal 31tiif Taraakter qonnaa tokko waraanni uummata Oromoo dararuuf bobba'e dhuunfachuun naannichaa saamichama geggeessanii jiran. Maleellee ganda hankeessaa nam Shuree Muusaa jedhamu qabuun hidhanii jiran. Ana Jimmaa Horroo hankeessa waraanni sirni PP hungandoo cufkee bobba'uun qonnaan bultoota Oromoo hidhuun saamuuf ajjeecha irraan raawwachuun jireenyi tammeessanii jiraachuu jiraattonni har'atti biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiran. Waraanni sirna PP godina Baha Harargee ona Baddeennoo keessaa qeerroowwan Oromoo maqaa Baawoo Shanee deeggartuun hidhee dararaa jira. Jaalladhii Oromoo dabalata qaba. Baha Oromiyaa godina Harargee Bahaa ona Baddeennoo keessatti qeerroowwan Oromoo badii tokko malee magaalaa fi baadiyyaa irraa akkasumas bakka hojii isaan hojjetan irraa qabanii hidhuun murtoo malee dararaa jira. Qeerroowwan Oromoo baatii tokkoon dura ona Baddeennoo gandoota akka Mataaraamis, Gooba Haroo, Ija Bunaa, Caffee Bal'inaa fi Qaancaa Keellaa irraa qeerroowwan gabaa dhaqanii galaa jiran illee ergama Baawoo Shanee dhuftan jechuun qabanii murtoo osoo hin argatiin buufata poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiru. Waraanni sirna PP gadaa aangoo Abiy Ahmed tiksuuf babbaafame dhaaba uummatni Oromoo quba hin qabne Baawoo Shanee waliin hidhata qabdu qallabduu fi odeessa geessituuf jechuun namoota nagaa hedduu ona Baddeennoo keessatti dararaa jiraachuu jiraattotni har'ata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Harargee ona Ciroo keessatti waraanni sirna PP qeerroowwan lama badii tokko malee qabuun achi buutee dhabamsiisuun dhaga'ame. Jaaldaandii Elemoo dabalata qaba. Uummanni Oromoo mootummaa nama nyaataa Abiy Ahmed jalatti nagaan bobba'ee galuu dadhabuun abbaa isaa irratti du'aa saamamaa hidhamaa gidiraa argaa jira. Gochi farrummaa haa ta'u jedhamee uummata Oromoo irratti akka tooftaa waraanaatti raawwachaa jiru keessaa guyyaa kaleessaa bitootessa 21 bar 2022 godina Lixa Harargee ona Ciroo ganda Jabaas keessatti uummata Oromoo waltajjii waamuun qeerroowwan Oromoo lama badii tokko malee qabanii achi buutee dhabamsiisan. Qeerroowwan Oromoo akka bara mootummaa Dargii uummata goomsaan waltajjii baasanii qabanii achi buutee dhabamsiifaman maqaan isaanii Mahammad Alishoo fi Adamsaanii kan jedhaman yoo ta'u qeerroowwan kanneen uummata gidduu dhaabuun isintuu shanee qallabaa jira ganda kana keessa fiddanii jirtu jechuun konkolaataa irra buusanii erga fuudhanii deemanii hanga gabaasni kun qindaa'etti mana hidhaanichaa keessatti akka hidhamanii hin jirre maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa ona Ciroo gabaasaniiru. Waraanni sirna PP yeroo darbees onuma Ciroo Araddaa Jabaas keessatti dargaggoota Oromoo qabuun cancala harkatti kaa'anii buufata poolisiitti hidhuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kan dhagaa jirtan oduu raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Baashaggar ona Dugdaa Booraa keessatti waraanni sirna PP humnaan barattoota qabdee sakattaaf bobbaasuuf akka deemtu dhaga'ame. Jaalawwii Mahmud dabalata qabdi. Waraanni sirna PP tooftaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhee uummata keessatti ololu keessaa tokko sakatta'insa bosona naannoo keessatti taasifamudha. Haala kanaan iddoo garagaraatti uummata sakatta'insa kanaaf dirqiin bobbaasanis itti milkaa'uu hin dandeenye. Guyyaa kaleessaa bitootessa 21 irraa jalqabuun ammoo godina Baashaggar ona Dugdaa Booraa keessatti waraanni sirna faashistii PP magaalaa Onichaa Boottee jedhamtu irraa ka'uun gara ganda Biiteetti halkaniin bobba'uun barattoota mana barumsaa ganda Biitee dirqamaan qabanii sakatta'insa waliin ba'uuf mana barumsichaa keessa buluu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Barattoonni gandichaa diddaa kanaan kaleessa guutuutti mana barumsaa osoo hin dhaqin waan oolaniif guyyaa har'aa bitootessa 22 humnaan baasuun waliin bobba'uuf karoorfatanis itti milkaa'uu hin dandeenye. Sirni PP jibbiinsa uummatni sirnicha irraa qabu dhokfachuuf yeroo tokko uummata humnaan bosonatti ergee waliin sakattaa geggeessaa jirra jedhee yeroo ololu sanaanis dadhabnaan amma ammoo barattootaan diraamaa hojjechuuf ona Dugdaa Booraa keessatti sakattaa geggeessuuf yaaluun namni bishaan nyaate oomacha qabata akkuma jedhaniif malee bu'aa irraa argatu hin qabu kan jedhan jiraattota ona Dugdaa irraa har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbiseedha.
Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa keessatti uummata nagaa Abaa'oo Shanee waliin hidhata qabdu jechuun uummata dararuu jabeessan. Jalnimoo Nafaayisaa dabalata qaba. Mootummaan uummata Oromoo nagaa fi tasgabbii dhorkatee aangoo isaa tursiifachuu barbaadu dararaa uummata Oromoo cufatti raawwachaa jiru itti fufuun godina Arsii Lixaa Ona Shaallaa ganda Korbeetti yookiin Boraagoo jedhamtu keessatti bitootessa 21/2022 gocha sobaa hidhataa Abaa'oo Shanee qabdu jechuun dhaaba namni hin beekneen yakkanii manneen uummataa gubaa qabeenya saamaa fi reebicha irratti geggeessuun gariin mana hidhaatti darbuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees milishoonni ganda Morkee Baatii fi Sardoo Ooriyaa warri jedhaman uummata nagaa manaa qabanii dhuuf yoo bobba'an namoonni hedduun jalaa baqatanii kan jiran ta'uu gariin manatti osoo hin deebi'in jiru. Bulchaan Aanaa Shaallaa obbo Bayyanaa Qufaa jedhamu waraana mootummichi bobbaasan alatti humna milishaa warra waraana bilisummaa Oromoo baasu jechuun ijaaree uummatatti bobbaasuun sabboontota ilmaan Oromoo ittiin doorsisaa jira. Itti dabaluunis bulchaan aanichaa Bayyanaa Qufaa kun namoota lama kanneen maqaan isaanii Useen Dheekkamaa fi Gabbinaa Mannoo jedhaman maallaqaan bitachuun hojii basaasummaaf uummata gidduutti gadhiiseetiin uummata rakkisaa jira. Haala kanaan uummanni akka sochii kamiyyuu gochuu hin dandeenyeef gam tokkoon saama gam kaaniin maqaa ilaalcha siyaasanidha. Uummatichatti jireenya ammeessanis uummanni Oromoo Onichaa adeemsa mootummaan PP gabrummaa uummaticha irra tursiisuuf deemaa jiru hubachuun tooftaa mootummichaa kamiifuu akka gadi hin jenne kan walii dhaaman jiraattota Ona Shaallaati. Humni badii mootummaa faashistii Koloneel Abiyyi Ahmed abbaa maatii tokko mana hidhaatii baasuun Ona Jalduu keessatti ajjeesan. Jaargurmuu Lachiisaa dabalata qaba. Bitootessa 15/2022 sa'a 7 irratti abbaa maatii obbo Birrinaa Garasuu magaalaa Giinciitii qabu magaalaa Ambootti erga dararaa turanii booda bitootessa 21/2022 magaalaa Ambootii baasanii gara Aanaa Jalduu fiduun gidduu ganda urgaa Hiririi fi Tasoo bakka addaa Shabootti sa'a 11 walakkaa irratti ajjeesanii gatuu maddeen keenya gabaasaniiru. Obbo Birrinaan ga'eessa abbaa maatii fi abbaa qabeenyaa yoo ta'u nama hiyyeessa gargaaruun beekamuu fi hawaasa biratti nama kabajaa fi jaalala qabu kan ta'anii fi jiraata Aanaa Gindabarat ganda Qarree Doobbiiti. Kanaan duras konkolaataa geejibaa uummataa taataa abbaa teessoo 60 kan Gindabaratii fi Finfinnee gidduu deddeebi'uu fi dogdoqqee irraa fudhatanii turan. Yeroo dheeraan magaalaa Kaachisii keessatti akka hin hojjenne hidhaa fi dararaan itti hammaannaan lubbuu isaanii oolfachuuf Finfinneetti galus dhimma hojiitiif gara magaalaa Giincii dhaqanii akka qabaman maatiin isaanii himaniiru. Jiraata Aanaa Gindabarat kan ta'an abbaa qabeenyaa obbo Joonsee Biqilaa fi ilma isaanii Qeerroo Qannoo Joonsee bitootessa 9/2022 Aanaa Abunaa Gindabarat magaalaa Bakkee Qalaatee gabaa walakkaatti akka ajjeesan gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoof taasifame kan bitootessa 22 bara 2022 isiniif dhiyeessaa Annadii Oromoo sabboontotni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen tinnisuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan artistoonni Oromoo dursumaa artist Daawitee Mokonnon bakkoota adda addaatti koonsartii sirbaa taasisaniin galii irraa argamu waraana isaanii waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii jiru. Artistoonni Oromoo dursumaa artist Daawitee Mokonnon koonsartii bakkoota akka Minisootaa, Waashingtan DC, Denver, Koloraadoo fi Ohio keessatti koonsartii sirbaa taasisaniin maallaqa walitti qaban kan doolaara USD Ameerikaa 80,000 ta'u guutummaan guututti woboo humneessuuf galii taasisanii jiru jechuun gabaasa jajaa olaanaan ABO woboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromooti. Gracias. Gracias.